Ismail Yata Wachu Babas Ana Chiro Enda Tuyorai Buan Sulula Kana Kanini Nugabu Sululi kun hine dirara laran tikka gudaram bane bagana tiyo hine Buan ini Nugabu Bishan asit lebe Uti warri kubba jiru warri abba kubba jiru Bua videlali zabuze nufimmo warri yala jiru Bishan akka chitti nufusame yogan nuf khajiru lem bua argate nufoyaw Jenne sulula ratibane ala kanan jenne uji tenya gages girajeju me buang kama kana arkam wal fakal gura buang kama kana bakka wala kana no bishan asitti lame lafti ni gabbata biyutu adada mango mudra adada asrin dabna numo wari yela jiru bishan labatana jalan nubau buang kenya buang gudareju kan kaya sali daun nanjani aradda wacu ifabas ana ciro bu'aan gartee misulla keenya kun baga guyyaa kanaan geessan namni hin gammadin jira maaliif arra sululli barana daleenu kun sulula addaati sulula kaleessa biyya teenyatti dalagamaa ture namaaf jecha keessaa baanee dagannee qe'ee teenya hiyyummaa dhaalchifne ooyiruu nama hayyuudha ooyiruu nama beekaa maatii isaatiif yaadu daagaatu jira daayini ililliidhaaf miti daayini waa hedduudhaaf arra yoo ooyiruu teenya keessa dhayinee ilaalle jibba juuntaati jecha waggaa dheeraadhaaf waan keenya aadaa teenya illee dagannee turre baga gara aadaa keessanitti deebitan namni aadaa ofitti deebuu namni hin gammanne jira wayii jira hin jiru kanaaf sululli bara kana dalaynu baay'ee garaagarummaa kana duraatii qaba sululli kun beekumsaan dalayna sulula kana fedhiidhaan dalayna sulula kana eenyummaa keenyaan dalayna Oromoon qe'ee namaatti dhayitee hin kadhattu sabni keenya yeroon nu godhe malee hiyyeessaa miti sabni kun yeroon sirni tapha isaan nutti taphataniin miidhaadhaa fi gadagaltummaa keessa gallee yeroo dheeraa keessa turree turre haa ta'u mootummaa keenya ijaarrannee jirra mootummaa badhaadhinaa ijaarrannee kanaafis baga gammaddaniin isiniin ja'a badhaadhinni maqaa qofaa miti Oromoon ganama gizee ol agartu badhaadhina ol gaafatti Oromoon akkam bulte ooltee bulteen duratti jireenyi badhaadhaa jee gaafata Oromtichi jireenyi badhaadhaa jee yoonni gaafatuuf badhaadhina walii hawwiti malee hiyyooma waliin hawwu ilmi namaa kun tokkolleen maallaqa hojii kan dhalateen jiru ilmi namaa kun tokkolleen hiyyoomaaf kan dhalateen jiru miskinummaadhaaf kan dhalateen jiru namni nama garaagarummaan qabu ji'a sagalitti dhalate waan ta'eef garuu sirnaa fi haalli biyyattii ittiin bulchan keenya waan hin turiniif waggaa 150 waa hundarraa fagaannee turre waa hundarraa waan gaarii keenyallee maqaa jaraatiin moggaasaa turre jaraatutti haamama waan ta'eef amma immoo san hunda injifanneeti qabsoo jaallan taasisaniin qabsoo humni nageenyaa keenya taasiseen du'aayii abbootiin keenya godhanii fi du'aayii haadholeen godhaniin dargaggoon qeeroon namni 5,000 ol lubbuu isaatti dhabee badhaadhina ijaaruu dandeenya badhaadhinni kun badhaadhina keessan irratti immoo qaama allaaggatu itti dhiisuu danda'uu hin qabdan itti dhiistanii warri ifa baasitti dhiiftanii hin dhiiftan kana abdii guddaa isinirraa qabna har'a sagantaa sululaa kun baniinsa asirratti goona jaarsaan nu eebbisee jira sululli jechuun waa hundaanuu jechuun akka aadaa Oromootti mukni aadaa Oromoo biratti kabaja qaba ilmi namaa fi mukni garaagarummaan qabu